Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota khayriidha. Gaafii takka jira. Irreedduun keessan ni beeytanii. Warreen hin dhagayinis beekumsaanii dhageenyaa adda baafanna. Gaafiin sun ukki ta'u wanni inni jiru maallaqa qilleensa kana irratti akkaawwantii irra nayitee telegiraamaraan si erganii meeshaa bitaniis si garsiisanii maallaqni kee meeshaa akkana bitaa siin jedhanii ammoo likkii maallaqa nayituuti siif himanii maallaqa guyyaarraa wal jalaa sii galuus likkii isaatii siif himanii meeshaa inni dalaguus siif himanii maallaqa nayita telegiraamarra maallaqa nayita maallaqa naquu kee kanaan maqaan isaa sharikaa jedhamaa. Sharikaa jechuun qabeenya walitti idaatanii wajjin dalagatu jechuu. Qabeenya sharikatul abdaan, sharikaa amwaalaa, mudaarabaa lahu aqsaam kamaa huwa maaruufun fi kutubil fiqh. Sharikaa qabeenya walii idaatanii wajji dalagatu jechuu maqaan sharikaa juu. Bifa akkasiitiin wajjin dalagatu maqaa juu kana itti baasanii maallaqa qilleensarra nayitee inni kun shari'atti halaali moo ribaadha moo akkamii gaafii jette. Gaafii sirriiti. Karaa lama qofaan laalta laal sirraa hin gabaabsa. Karaa lama qofaan laalta. Lamaan yoo sharikaadha jette warri qoratuu barbaaddan darasoonni sheekan namni masaalaa tana haarawattiin aara bahaa barbaadde halaali jennaan baaba sharikaa keessa kitaaba sharikaa keessa barbaadda. Takka qofa akka beeytu immoo sharikaa jechuun waan kana kheyrii isaatii fi sharrii isaa yoonii fi kasaaraan irra dhuftes wajji qabaatu. Gatiin isaa fuulduratti ni himamu kun gaybiidha. Qabeenya nama hedduu qabeenya nam tokkoo godhanii dalaganii abbaan qabeenya fi gaa eeguma dalagee tirfaawee booda tirfi isaa beeka malee tirfiin isaa ka odoo inni hin dalagin himamu kun sharikaarraa isa baase. Kasaaraadhaa fi milkii wajji qaban kun odoo hin dalagamini tirfi isaa sitti hime. Tirfi isaa ka irra waliigaltan kanaanuu kitaabni beeyi jedhanii barbo feetu meeshaa gurgurte feetu maallaqa gurgurte bar qarshii hangana fidi hanganaan sii kennaan kun mataan isaa gurgurtaa bittaa jedhamaa bar. Haya sharika irratti yaadachaan uume akkas irratti hogguu walii galame sharikaan kasaaraa fi milkii wajji qabaatuudhaani sharikaa jedhaniin. Gosti sharikaadhaa hedduu adwol bayaan suuratul kahf fab'athuu ahadakum biwariqikum haadhihi ilal madiina. Aayata kana jalatti harkatuudha dandeeysa. Kanarra deebi'ee sharikaa yoo siin jennu bifaan amma siin jee tanaan barbaadda. Sharikaa tahuu dhabe taanaan yakuunu ribaadha taha. Ribaa keessaa ribaa eenyu gale yoo siin jen qooda qaba. Ribanna si'a aswa'u ribaa wahuwa ribal jaahiliyyaa. Beekamaa ribaa irra hamaa ribaadha. Ribaa jaahiliyyaa laa ribaa illaa finna si'a akka hadiisa kaan keessa jiru kana keessa galaa jeniin. Maaliif qilleensa kanarra jerjeraadhaa xireeddu shee abaluu faanuun dubbanne ati maali sanii miti. Shee abaluu fi atis waliinuu ragaa qabaattan taanaan anaat isinii gadi isinirraa hin fudhaa kitaaba rabbii moo wallaahi wabi'izzatihi falhamdulillaahi rabbil aalamiin. Bargaa kitaabuma kanaa akkasitti qeebalanii diinuma rabbiitiif akkasi kabajanii
mal qaba gaatis nama kabajaan dhufte kabajamuu qabda barakallahu fiik wa fi amsaalik siifi akka keetiillee rabbi barakaa haa godhu adilluma fiddaan sin jee bar laal gaafiin sin jee qulqulleeyfadhu sharikaa tahuu dhabe taanaan ribaadha taha ribaa keessaa nasiyaadha jedhama ribaa qaaxaroodha kazabana saatiin tirfiidhaan galu jechu haraaminna adillaa waliigala kaniin afaan ulamaarraa dhageessimu نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر غرغرتا بتا دغور دوركي خجو أبا مالك كان يرنيت يوم ما هنت وجه ربي ستين كاسين يشوفته بيخي وركت يرچو فمجرا غري تن اودون تين غري تن فكاتو جرا درود لغمته زبن دبره مؤمني gufuu takka taraa laman caccabuu je boolla takkatti duruu ta'ee beekadhu wanti kun garee birootti taasisee tunilleen taasisuu baadhu amma gabaabduu dubbii shakkiidhaan odoon ta'in gurgurtaa bittaa daguurraa dhoorkee jee nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam abban kanaa yoo kasi cufatu taate dirqiidhaan qabeenya kee deebitee fudhatuu danda'uu qabda shartiidha inni kun namticha san shakkuu odoon tahin taqdiira murtee kana lafa kaayatu qabdaa tisamanyaalle waaniin amma siin jee kana murtee isa kanaaf odoo dalayde humna qabaatu qabda abbaan maallaqa ati rannayxu caljee si dide yoo si dide dirqamaan shariyaadhaan seera danda'amaa ta'een namticha san qabeenya kee dirqamaan irraa fudhatuu danda'uu qabda. Kaamma qilleensarra naytuuf kana mootummaa kamiin gaafatta mootummaa kana keessaa ala mootummaa biyya Itoophiyaa jirra nuti Finfinnee jirra biyya Itoophiyaa jirra Itoophiyaa keessaa bahee jira dhaabbanni kun kaalaati eenyurra gaafatta. Haya dhaabbata Itoophiyaa keessattis haa ta'u maali waliigaltee kamiin seera kamiin gaafatuu dandeessa ragaatti qabda sirra cufate taanaan mana isaa beeytamoo dirqama lakkoofsa kee kana yoo ofirraa cufe dirqama bansiisuu dandeessaa hin siin jee rabbi sittiin godhini shari'aan rabbi kijuugaa waan harkaan hin gaatin tirfiin isaa mookam akki gootu yoo si dide gaafatuu dandeessaa kaju hin dandeessu kun daguu ja'ama adillaadhaa beekadhu hadiisa muslimii odeeyse maallaqa nayxeetuma tirfiin sii gala ribaa biyyi dur beeytu san gaafa dur baankii maallaqa naqan baankii ribaadha jechuu biyyitti guutuun barte san ka ni beeyta kaatu hangana numa beeyta kaawo maallaqa nayxa maallaqa ati nayxe dhaabbata warra baankii kanaat itti dalagata maallaqa kee kan hoggaa isaan itti dalagan ati maallaqni wal jalaa tirfiidhaan sii gala ka gaafasiisan ribaa jetteet amma halaal jette alistidlaal binafyi ilfaarik kamaa huwa maaruufun indal usuuliyyiin akka deemti dubbiin adillaa meeqaan siif emma sadii adillaa ribaadha gurgurtaa wallaalamaa ta'irraa dhoorkeedha inni shariikaa mitiidha kaafraffaa alistidlaal binafyi ilfaarik garaagarummaa dhabuu isaatiin adillaa godhatu jechu gaafa dursan ati qabeenyi baankiidha higa maallaqa naqaniiti tirfii fudhatanii dhabeeyta haraamii jechaa turte gaafa san warri baankiitis ittuma dalagaa bar hiyya warri baankii ka dursaniis ka ittuma dalagaa beekadhu waan dalaganiin numa qabanii dhaabbata isaanii itti dalaga
ati maallaqa nayitee laal maallaqa nayitee tirfii fudhatuu qofa ka baankii ribaa baankiidhaa ka dur beekan san maallaqa nayitee tirfii fudhatuu qofa namni itti dalagu ni jira dhaabbata isaanii itti dalagaa ka itti dalagu abbaa maallaqa naquu miti ka birooti kanaaf isan adda gooteeti ati ribaa miti jette yoo waan isaan dalagan beeyte ribaan qabuu sunoo yoo waan isaan dalagan beeyte hiiboo ribaan qabu jechuu keeti ka amma sirruma amma sammuun teetuun sirri madaalteemma haya haamee sirrittiin dubbii ilaaleeyyi sanii ribaadha jetteeti kanaan halaali jette dogongortee jirta adillaa takka sharikaan jaamu kun adillaa takka ribannasiya jaama adillaa takka gararaa keeysa jira adillaa takka ragaa meeqaan siime ragaa afuriin siime barakallahu fiikum kabajamoo kheyrii assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu